Poolisiin magaalaa Finfinnee dhukaasa obbo Finfinneetti uummata rifaasiseef dhiifama gaafate. Poolisiin magaalaa Finfinnee sagaleen dhukaasaa magaalaa keessatti tibbana dhagahame akka irra deebiin hin mudanne nan dalaga jedhe. Naasuu fi jeequmsa lammiilee mudateef dhiifama gaafateera. Sagaleen dhukaasaa kun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo dhihoo kana nagaa buusuun mootummaa walii galan kan dhageessisan ta'uu beeksise. Miseensonni hidhatan giddugala haaromsaa qophaa'eef itti milkaa'inaan geeffamaa jirus jedhe. Kana gidduutti hidhattoonni yeroo Finfinnee qaxxaamuranii lafa leenjii deemanitti sirbaa fi gammachuun yoo socho'an waan dhukaasaniif jiraattota magaalattii irra naasuu fi jeequmsi uumameera jedhe. Torban dura mootummaan naannoo Oromiyaa fi ajajaan duraanii zoonii giddu galeessa waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee kana raawwachuun isaanii ni yaadatama. Waliigaltee keewwata 13 qabu kun hiree hidhattoota fi deeggarsa barbaachisuuf akkasumas waa'ee hordoffii waliigaltee kanaa ibsa. Ministeerri muummee Abiy Ahimad hidhattoota nagaa hangalan kan ajajuun hidhattoonni kaanis akka faana isaanii hordofan waamicha dabarsuun isaanii ni yaadatama. Aangoo abbaa isaan irraa dhaalaniin waggoota dheeraaf pireezidaantii Sooriyaa ta'uun kan bulchaa turan Bashir al-Assad erga finciltootaan aangoo irraa kaafamanii eessa jiru kan jedhu gaafii kaasee ture. Amma garuu Assad fi maatiin isaanii Raashiyaa Mooskoo dhaquun waliigaltummaa argachuu dhaabbileen oduu Raashiyaa madda Kremliin wabeeffachuun gabaasuun isaanii ni yaadatama. Kana hordofuun Israa'el daangaa Sooriyaa irratti iddoo buffer zone ta'e uumuu ishiitu beekame. Waraanni Israa'el gaarreewwan Goolaan irratti bakkeewwan sochii waraanaaf hin ayyamamne to'achuun barameera. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu akka beeksisanitti yeroodhaaf bakkeewwan kana qabachuu qabna jedhani. Murtee kanarras kan ga'an waliigaltee bara 1974tti Sooriyaa waliin gahame diigameera jechuun. Kunis erga finciltoonni Sooriyaa Damaasqoo seenaniin booda dhagahame. Daangaa keenya irratti humni diinaa kamuu akka dhaabbatu hin feenu kan jedhan Netanyahuun gaafa dilbataa waraanni Israa'el jiraattota Sooriyaa gandoota 5 keessa jiraatanii haga wanti haaraan dhagahamutti mana keessa akka turan dubbateera. Gaarreen Goolaan lafa dhagaa gama kibba lixaan Damaasqoo irraa kiiloomeetira 60 fagaatee argamudha. Israa'el waraana bara 1967 booda Sooriyaa harkaa fudhatte. Lafti Israa'el fudhatte kun sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argachuu baatus USA bara 2019tti beekamtii kenniteerti. Kufaatii Bashir al-Assad ilaalchisee ibsa kan baafte Ameerikaan saffisnii fi guddinni kufaatii seena qabeessa Bashir al-Assad White House rifaasiseera jedhe. Kufaatii kana keessa USA akka harka qabdus ibseera. Tarsiimoon Ameerikaa gahee Raashiyaa fi Iraan Sooriyaa keessatti qaban laaffisuuf kufaatii Assad saffisiisuun jijjiirama to'annoo Sooriyaa hin baratamne agarsiisuuf gargaareera jedhani. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden xiyyeeffannoon Ameerikaa waraana Israa'elii fi Yuukireen irra ture. Ta'us garuu bu'aa kufaatii Assad booda jiru USA ni hordofti jedheera. Yeroon kun carraa seena qabeessa garuu balaa yookiin carraa fidee dhufuu danda'a jedhaniiru. Sooriyaa eenyutu bulcha isa jedhuuf Washington waan itti aanu hojjechuuf yaalaa jirtis jedhani. Ameerikaan kufaatii abbaa irree kanaaf gadda hin qabdu. Yaa ta'u garuu eenyutu aangoo sana qabata kan jedhu irratti yaaddoo guddaa qabdis jedhaniiru. Ameerikaan Sooriyaa keessatti gareewwan isheen jaalattu gara aangoo akka dhufan mala akkamii akka fayyadamtu ammatti hin beekamu. Yaa ta'u garuu biyyattiin mariidhaan tasgabbeessuuf dhiibban ishee waan hin oolle fakkaata. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biraa qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaa taasisaan jenna.